Godina Shawaa Lixaa Dirreen Cinniitti ilmi tokko Oromoof dhalate. Haati dhiiraa ciniinsuurraa furamtee dhukkubbii ishee dagattee ilma ishee ilaalaa jirti. Dubartoonni gammadanii ililchaa jiru. Barichi bara 1969 ture. Maqaan dhaloota isaanii Takluu jedhama ture. Boodarraa qabsoo Oromootti ennaa makaman maqaa isaanii eenyummaa isaanii ibsutti Abdii jechuun jijjiirratan. Jaal Abdii Raggaasaa. Barnoota sadarkaa duraa mana barumsaa Dirreen Cinniitti, sadarkaa lammataa ammoo Ambootti baratan. Barnoota sadarkaa lammataa erga xumuranii booda kolleejjii poolisii galuun Sandaafaatti barnoota inteleejensii yookaan tikaa baratan. Bara mootummaa Dargii waggaa tokkoof ministeera Haajaa Alaa keessaa qondaala tikaa ta'anii dalaganii turan. Yeroo suma sagantaa barnootaa al-idileetiin yuunivarsiitii Finfinnee galanii muummee barnoota saayinsii siyaasaa barachuu eegalan. Osoo qondaala mootummaa Dargii ta'anii hojjechaa turanii adda bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii uummachuun namoota ijaaruu dabalatee hojii adda addaa hojjetaa turan jedhu. Bara 1991 kufaatii mootummaa Dargiin booda guutummaan guutuutti adda bilisummaa Oromootti makamuun hanga adda bilisummaa Oromoon chaartara keessaa bahutti qondaala tikaa adda bilisummaa Oromoo ta'uun tajaajilaa turan. Bara 1992 ABO'n chaartara keessaa bahuun dura waraanni bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa gama Wallaggaa akkasumas zoonii bahaa gama Harargee keessaa socho'aa ture. Kanarratti xiyyeeffatee waraanaa fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo adamsuu eegale. Hoogganoonni dhaabichaa gariin ajjeefamanii, gariin ammoo yoo hidhaman, gariin biyya ollaatti baqatan. Akka namni yeroo dheeraaf dirree qabsoo isaan waliin turan tokko himanitti Jaal Abdii Raggaasaa bara 1993 biyyaa bahanii gara Naayiroobiitti imalan. Erga adda bilisummaa Oromoon chaartara keessaa bahee bakki waraanni adda bilisummaa Oromoo itti gad of dhaabee zoonii kibbaa lafa Booranaa iddoo Sololoo jedhamutti. Zoonii kibbaa kana gadi dhaabuu keessatti ammoo Jaal Abdii Raggaasaa nama shoora olaanaa taphatedha. Namni bara 1993 jalqaba zoonii kibbaa saaqee bara 1991 hanga 92 hoogganaa waajjira adda bilisummaa Oromoo Nagallee Booranaa kan ture Mulgeetaa Baqqalaa Hirphaa jedhama ture. Namni kun baruma sana wareegaman. Ergasii booda Jaal Abdii Raggaasaa ol qabaa lataa fi namoonni kaan gara Sololootti imaluun zoonii kibbaa qubatanii leenjii eegalan. Jaal Abdii jechuun nama osoo waraanni kun hidhannoo waan nyaatuu fi uffatuu osoo hin qabaatiin haamilee toree hoogganaa waraana kana jiraachisedha jedhu namni dhiyootti isaan beekan. Biyya keessatti quunnamtii uumuun waraanni deeggarsa akka argatu akkasumas bobbaa loltoota mootummaa irra aanee akka jiraatu nama taasisedha. Zoonii kibbaa jechuun Jaal Abdii Raggaasaa jechuudha jedhu. Oromoo Booranaa naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa jiraatu biratti Jaal Abdiin nama gootummaan beekamuu fi daran jaallatamudha. Bara 1998 kora hatattamaa adda bilisummaa Oromoon Moqaadishootti godhateen miseensa gumii sabaa ta'anii filataman. Bara 1998 hamma bara 2004tti miseensa gumii sabaa ta'anii zoonii kibbaa turan. Bara 2004 kora sabaa sadaffaa Eertiraa Asmaraatti taa'ame irratti miseensa shanee gumii hojii raawwachiiftuu ta'uun filataman. Bara 2005 gara Eertiraa imaluun hanga bara 2018tti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ta'anii hojjechaa turan. Bara 1999 wayita dirree qabsoo zoonii kibbaa jiran dhukkuba sombaan daran dhukkubsatanii sadarkaa du'aaf of eegurra ga'anii turan. Yeroos qullubbii adii qorichaaf ta'ullee bitachuuf humna dhabne. Qoricha aadaa Booranaa lafa jalaa qotamuu Awaachoo jedhamuun wayyaa'an jedhu jaalli qabsoo isaanii gaafas waliin turan.
Ergasii dhukkuba sanarraa guutummaatti akka hin fayyinee fi bara 2018 osoo gara biyyaa hin deebi'in ji'oota muraasaaf wal'aansaaf gara Faransaay deemanii turan. Maatiin isaanii Jaal Abdii Raggaasaa yeroo ibsan baay'ee nama hojiiti jedhu. Obbo Milkiisaan obboleessa Jaal Abdiiti. Waa'ee obboleessa isaanii hangafaa yeroo dubbatan yeroo qe'ee dhufu walitti qabee hojiin hojjechiisa ture taa'uu hin danda'u jedhu. Dallaa nu ijaarsisaa midhaan qonnaan bultoota naannoo keenya jiranii osoo hin hafin maaliif hin aramne jedhee nu aramsiisa ture jedhu. Nama firoota isaa waliin hariiroo jabaa qabuu fi nama firas walitti qabudha jedhu. Nama hojiiti malee nama guddoo mul'achuu barbaadu miti. Gara miidiyaatti ba'anii haasa'uu of mul'isuu waan jedhu kana hin jaallatu jedhu. Jaalleen qabsoo isaanii waggoota dheeraa akka waliin turan nutti himanis Jaal Abdiin akkuma maqaa isaati jedhu. Qabsaa'ota birattis hogganoota birattis nama jaallatamuu akka hogganaa waraanaatti lolee kan lolchiisuu ajajuu qofa osoo hin taane hojjetee kan hojjechiisudha jedhu. Mootummaan Itoophiyaa hogganoota adda bilisummaa Oromoo durii kaasee addatti barbaachaa ture keessaa tokko Jaal Abdii Raggaasaati jedhu namni kun. Humna leenjii fi hidhannoo addaa qabu bobbaasee akkasumas karaa imbaasii Itoophiyaa Naayiroobii jiru yeroo adda addaa hidhuuf yaalii gochaa ture jedhu. Hidhamuun isaanii kunis sanumaan wal qabata jedhee yaada jedhu namni maqaan isaanii akka hin eeramne barbaadan jaalli qabsoo isaanii. Erga qabsoo nagaaf jechaa gara biyyaa deebi'anii hariiroo inni waraana waliin qabu hin jiru kan jedhan namni kun haa ta'u malee hojiilee dhaabaaf wayita Oromiyaa keessa socho'aa ture. Humna nageenyaan hordofamaa ture jedhanii dubbatu. Osoo qabsoo nagaatti hin deebi'in ajajaa waraanaa waan tureef isa yeroo saniin yoo himatan malee erga qabsoo nagaatti deebi'ee duuba hojii waajjira banuu fi nama ijaaruu irratti hojjetaa ture jedhu obboleessi isaanis. Erga biyyatti deebi'anii booda gaafatamaa hojii ijaarsaa fi jaarmiyaa kan godina jiddu galeessaa ta'uun dhaabni ramadee hojjetaa akka turan ni beekama. Jaal Abdiin mana murtiitti yeroo dhiyaatan kanneen itti shakkaman keessaa ajjechaa qondaala nageenyaa magaalaa Buraayyuun alatti waraana araara mootummaa fudhachuu dhabuun bosonatti hafee waliin ammallee hidhata qabduu jedhamaniiti. Yeroo garaagaraatti manni murtii bilisa isaan baasus himannaa jijjiiruun ammallee dararaanii jiru. Jaal Abdiin badii qabatamaa yookaan ragaa quubsaa ta'ee irratti argame miti kan isaan hidhaa jiran. Manni murtii maaliif akka turuu qaban yeroo poolisii gaafatetti yoo gadi lakkisne bosonatti deebi'aa yaaddoo qabnaa jechuun dubbatanii turan. Egaa Jaal Abdiin akkuma jaalleewwan isaanii kan biroo yaaddoo mootummaan qabuuf qofaa har'as mana hidhaatti dararamaa jiru. Oromoon nama jabaa akkanaa dagachuun waan hin malle. Egaa Jaal Abdii dabalatee hidhamtoota siyaasaa keenyaa akka bahaniif maal gochuu qabnaa isa jedhu hunduu of gaafatu. Horaa bulaa deebanaa.
Gadaa bilisummaa chaanaal irratti Keelloo miidiyaa qophiilee adda addaa qabatee isiniif dhufaa jira. Waggaa tokko keessatti sagantaalee garaagaraa isin biraan gahaa kan ture Keelloo miidiyaa bifa haaraatiin yoo eegalu gammachuu guddaadhaani. Siyaasa Oromoo, dinagdee Oromoo fi ooltee bultee Oromiyaa ardaa marii dibaabee showuu qabatee dhufaa jira. Kana qofaa miti. Afaan Amaariffaatiin oduu fi qophiilee adda addaa qabates isiniif dhufaa jira. Oduu afaan Oromoo bifa haaraan yoo eegalu gammachuu guddaatiin. Oduu waliin an Moonii Badhaasaati. Filannoo keessan Keelloo miidiyaa taasifadhaa. Keelloo miidiyaa ilaalcha haaraa.